Raagi sababii nu haa oolchu. Irraa goran nu haa oolchu. Goran nu haa oolchu. Waaqni kunoo hin kadhannaa malkaan nu haa dhageechu. Malkaan nu haa dhageechu. Biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu. Guddaa nu haa bulchu. Xinnaa nu haa guddisu. Waaqni hamaa nurraa haa qabu. Waaqni malkaa kadhannaa akka nu kadhannetti malkaan nu haa dhageechu. Tulluu kadhannaa tulluun nu haa dhageechu. Kunoo kabaja malkaatiif hisbiin kun as ga'ee xinnaa guddaa naaqni nagaa mana isaaniitti illee nu haa galchu. Biyya hamaa nurraa haa qabee biyya nagaa nu haa godhu. Waaqni godaana bee nu haa dhaga'u. Waaqni caffeetumaa nu haa dhaga'u. Waaqni guraa jiddaa nu haa dhaga'u. Waaqni shanangalaan nu haa dhaga'u. Waaqni waayyuu nu haa dhaga'u. Waaqni jiddichaa nu haa dhaga'u. Waaqni jaartii nu haa dhaga'u. Waaqni daa'ima teenyallee hamaa irraa nu qabee nu haa guddisu. Afaan keenya waraabeessisu. Garaan keenya tokko haa ta'u. Arrabni keenya tokko haa ta'u. Lapheen keenya tokko haa ta'u. Aleellee biitti roobaa nagaa. Gadaan quufaa gabbina. Ay nagaan dooti nagaan nu haa bulchu. Biyya nagaan nu haa bulchu. Gaafi sababii nu haa oolchu. Dogoggora nu haa oolchu. Irraa gora nu haa oolchu. Kidoo waa kadhanna waani nu haa dhagahu. Tulluu kadhanna tulluun nu haa dhagahu. Waani malkaa nu haa dhagahu. An tulluu nu haa dhagahu. Akka nu jenne rabbi haa jedhu. Akka jenne lafti haa jedhu. Xixinnaa kana nu haa guddisu. Guddaa nu haa bulchu. Wallaalaa beekaa nu haa godhu. An beekuma tamaaree biddeena garajaa guddaa argatu. Olaa bahu. Gariin keenya olaa deemu. Malkaan tuni guddattee salaalamiititti matanatti namni beeku nu haa bahu. Waan nu haa dhalatu. Ilmi abbaan achi abbaa ilmoo afaan abbaa beeku. Ilmoon abbaan ilmoon hundi wal qixxeetti qopha'ee nagaan nu haa galchu. Dagaagaara nagaa nu haa godhu. Awwallaalee bira nu haa dabu. Beekan nu haa bulu. Xinnaan nu haa guddatu. Guddaan nu haa bulu. Warri biyya gadaadhaa gadaan kun gadaa uummatiin dhufe seeraan dhufe gadaan kun nu haa hoobban waan duraa jiddaa waan salpheetumaa kan odaaname guutuu nu haa godhu walqixxeetu bobbaasee nu haa gale waaqni tulluu waaqni malkaa oo'ee jedhee nu haa dhaga'u akkan jedhee waaqni haa jedhu lafti haa jedhu kan wallaale waaqni jedhu akkati jettan jedha na oofalchaa waani nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu wallala nu haa maaru beeka nu haa qajeelu waani jaarsaa nu haa tolu waani jaartii nu haa tolu waani qeerroo nu haa tolu waani qarree nu haa tolu waani malkaa nu haa tolu waani tulluu nu haa tolu waani hariiroome nu haa horu kan hidhame nu haa hiikkatu kan ilmoo dhabe haa argatu biyya keenya bashitaan hin seenini biyyi keenya nagaa haa ta'u Yaama keenya waan nu haa guddisu. Mangistii keenya illee nu haa jiraachisu. Midhaan jiru nu beellechi. Bishaan jiru nu dhibin. Akkana ni jedhe waaqni haa jedhu. Kanaan wallaalee barri gadaatti haa gootu. Akkan jedhe jedha na uffalchaa. Nagaan oolle kun nagaan nu haa bulchu. Yaaqib sababii nu haa oolchu. Irraa gora nu haa oolchu. Dogoggora nu haa oolchu. Biyya teenya tana biyya nagaa nu haa godhu. Oromoo abbaa biyyaa haa godhu. Biyya isaa haa godhu. Abbaa biyyaa isaa haa godhu. Aadaa teenya tuffatu nurraa haa godhu. Awwaan keenya tuffatu nurraa haa godhu. Hantuudhaa teenya huuqisu nurraa haa godhu. Aadaa teenya jibbuu nurraa haa godhu. Kunoo gaabaa kibbaa kan daangaa keenya dhiibu dhiibamee dhabama nurraa haa ta'u. Kan saba keenyatti roorrisu dhabama haa ta'u. Kan nama keenya dachee isaatirraa buqqisu buqqa'ee biyya keenya irraa haa badu. Oromoon tokko haa ta'u. Garaa isaa tokko haa godhu. Afaan isaa tokko haa godhu. Qeerroon keenya nu haa guddatu. Itittuu nu haa dhugu. Aannan nu haa dhugu. Foon nu haa nyaatu. Akka dursanitti bartaan garmaamee nu haa gammachiisu. Baa bartaa nu haa kennu. Hin kenniin nu haa bulchu. Baa ilmaa nu haa kennu. Hin kenniin nu haa bulchu. Diina keenya kan
nuun tolle kan lafa keenya an tolle waan nurraa haa qabu addachee teenya saamu nurraa haa qabu an lafa keenya kaatu nurraa haa qabu an dirree teenya fiigu nurraa haa qabu an tulluu teenya nu saamuudhaa deemu nurraa haa qabu an malkaa keenya nu saamu deemu nurraa haa qabu tulluun kan abbaa tulluu haa taatu malkaan kan abbaa malkaa haa ta'u ilmi kan abbaa haa ta'u aleele binti roobaa dhagaa midhaan kufa qabu. Manguddoota keenya nu eebbisanii hamlee nu kennaati bakka isaanii akka deeman hamlee nu kennaa koraa bulaa umurii dheeradhaa eebbisaa biqilchaa abaaraa dhabamsiisaa. Manguddoo Gandawalee Lubee kabajamtoota foollee fi qeerroo magaalaa keenya fi Gandawalee Lubee kabajamtoota haadholii fi qarree magaalaa keenya fi Gandawalee Lubee kabajamtoota keessummoota iddoo garaagaraa irraa ayyaana kana kabajuuf asitti argamtan kabajamtoota hordoftoota amantii waaqeffannaa walumaa galatti kabajamtoota uummata keenya kan ayyaana irreechaa malkaa laga guddaa fi irreecha tulluu addooyees kabajuuf asitti argamtan hundi keessan duraan dursee baga ayyaana kabajamaa fi jaalatamaa uummanni Oromoo bu'aa cayii meeqan asiin ga'e kanaan isin ga'e jechuun barbaada. Akkuma baay'een keenya seenaa irraa hubannu uummanni Oromoo uummata bal'aa fi guddaa hortee kuush kan ta'ee fi gaafa Afrikaa keessa waggaa dheeraaf jiraachaa ture uummata biyya aadaa afaanii fi sirna bulchiinsa mataa isaa qabudha. Uummanni Oromoo maatii kuush keessaa kaaba Afrikaa irraa dhaloota Kiristoos dura bara 5,000 hanga 8,000 duraa eegalee jiraachaa kan ture qorannoo saayinsiin afaanii ni mirkaneessa. Uummanni keenya yeroo biyyoonni addunyaa kanarra jiraatan baay'een isaanii mootummaa abbaa irreetiin bulaa turee fi kaan immoo mootummaa iyyuu hin qabnetti uummata sirna gadaa bu'uura dimokiraasii ta'e tolfatee ittiin of bulchaa ture kan qaroomina mataa isaa qabudha. Oromoon bara gadaadhaan sirnaan bulaa turetti qaroomina warra Israa'el fi warra Arabaa ol guddaa kan ta'ee fi waraana tokkoon mo'amee kan hin beekne ta'uu seenaan ni ibsa. Haa ta'u malee dhugaan jiru kana ta'ee otoo jiru barreessitoonni adda addaa seenaa keenya karaa hin taane fi karaa uummata Oromoo ibsuu hin dandeenyeen jallisanii barreessaa turan. Karaa gama biraatiin aadaa fi afaan akkasumas eenyummaa saba Oromoo kan ta'e sirna gadaa akka laafu jaarraa dheeraaf erga irratti hojjetanii booda naannoo jaarraa 19ffaa asiif galma ga'uun sirni keenya laaffachuu fi Oromoonis tokkummaa isaa dagatee karaalee adda addaaf fagaachuun jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif miidhaa hedduu jalatti kufuu danda'eera. Haa ta'u malee qabsoo goototaa fi jabina uummata keenya baadiyyaa jiraataniin aadaanis ta'ee afaan Oromoo baduu hin dandeenye. Jaarmiyaalee fi ulfoowwan sirna gadaa keessatti kabajamanii fi iddoo guddaan kennamuuf keessaa hedduu yoo ta'an isaan keessaa gurguddoon safuu, duudhaa, qaalluu, kallacha, caacuu, bokkuu, safuu hangafaaf quxisuu, ateetee, siiqqee, guddifachaa, moggaasa, irreecha fi gumaa yoo ta'an sirna gadaan kan hundeessanii fi sirna gadaatinis kan hundaa'an adeemsa sirnichaa keessatti iddoo isaanii qaban olaanaadha. Isaan kanneen keessaa inni har'a kabaju kun irreecha yoo ta'u sirna gadaa keessatti iddoo guddaa qaba. Akkuma beekamu Oromoon yeroo baay'ee milkii ilaallachuun yoo beekamu yeroo malkaa ga'u, gaafa abdaarii ga'u, gaafa laga ce'u, gaafa ateetee facaafatu, gaafa fuudhaaf manaa ba'u fi kan kana fakkaatan irreeffachuudhaan beekama. Irreechi bakka adda addaatti yoo gaggeeffamillee isaan gurguddoo fi beekamoon bakka lamatti kan raawwatamanidha yookaan bakka lamatti kan qoodamanidha. Isaanis irreecha tulluu fi irreecha malkaa jedhamanii beekamu. Irreechi malkaa kun waqtii gannaa xumuramee seensa yookaan walakkeessa waqtii birraa keessa kan kabajamudha. Yeroo kana malkaa fi hora gurguddaa irratti sirna irreechatu raawwatama. Kaayyoon kadhaa kanaas uummanni akka roobni nagaa roobu dhala yookaan sanyii isaanii baay'isu fi firii argataniif sirna galata itti galchanidha. Yeroo baay'ee Oromoonni lafa baddaa fi badda daree bakka qubatan socho'anii gara horaatti loon wajjin deemu godaanu. Kunis akka jalqabaa fi seensa hojii bara haaraatti fudhatama. Haaluma kanaan irreechi malkaa laga guddaa kan Gandawalee Lubeetti argamu iddoo Oromoonni tuulamaa naannoo kana turan jaarraa dheeraaf itti irreeffachaa turanidha. Inni lammaffaan irreecha tulluuti. Irreechi tulluu kan irreeffatamu tulluu irratti yoo ta'u yeroon kun
Boonni darbee roobni arfaasaa yeroo itti argamudha. Baatileen duraan turan roobni dhabamee hongeen namaa fi loon kan ittiin miidhaa ture waan ta'eef walakkeessa baatii bitootessaa keessatti maatiin hundi gara lafa qabbanaa fi jiidha qabutti yookaan tulluutti ol bahanii rooba arfaasaa argachuuf waaqa itti kadhatanidha. Akka magaalaa keenyatti waajjirri aadaa fi turizimii magaalaa keenyas hojiiwwan seenaa, afaan, aadaa fi aartii uummata Oromoo, qabeenya aadaa fi qabeenya uumamaa, hawwata turizimii magaalachaa hirmaannaa uummataatiin qorachuu, misoomsuu, babal'isuu, kunuunsuu fi beeksisuudhaan dhalootatti akka ce'u gochuuf tattaaffiiwwan adda addaa gochaa tureera. Akka magaalaa keenyatti iddoowwan daangeffamuu qaban hedduu yoo jiraatan isaan keessaa iddoowwan akka Irreecha, Malkaa Ilmaan Boruu, Malkaa Laga Guddaa, Malkaa Qaasoo, abdaariiwwan hedduus yoo argaman hanga ammaatti seeraan kan hin kabajamne waan ta'eef hirmaannaa uummataa wajjiniin daangessuudhaan akkuma magaalaan yeroo guddachaa deemu eenyummaan Oromoo yookaan urgaan Oromoo dhabamaa deemu amma nuti hirmaannaadhaan yoo qabne iddoon eenyummaa Oromoo kun itti eegamu yoo kunuunsine malee dhabamaa waan deemuuf akkuma magaalota gurguddaa naannoo Oromiyaa amma argaa jirru kanaafuu kunuunsa fi misooma malkaa kanaaf uummanni naannoo kanaa deeggarsa keessan akka nuuf gootan kabajaan isin gaafadha. Dhumarratti qaamolee sagantaan kun haala kanaan akka qophaa'uuf deeggarsa nu godhan bulchiinsa ganda Walee Lubee, uummata ganda Walee Lubee, Afooshaa Abboo fi Afooshaa Baalawaldi, mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa, Foollee, Qeerroo fi Qarree koree adda addaa keessatti hirmaachuudhaan asitti argamtanii sagantaa kana bareechitan galatooma hin jedhaa, horaa bulaa, galatooma. Tole duraan dursinee egaa baga nagaa wal agarreen jedha baay'ee keessaniini waan wal beeknu natti fakkaata ijoollee umriin keessan innaan naannoo kana ture as dhalattan hin beeku malee baay'een keessan na beektu abbootiin keessan haawwotiin keessan yoo xiqqaate waggaa 22 dura malkaa kana irratti dhufnee irreecha kana waraabnee karaa televezyiinii dabarsinee jirra. Ana duras tureera, ana boodas ni jiraata irreechi kun jedheen abdadhaa. Warra ammaas jirru kana duras tureera, akaakayyuu keenya duras tureera, akaakilee keenya duras tureera, har'as jira, borus ni jiraata jennee abdanna. Egaa akkan odeeffannoo qabutti bara darbe ani naannoo kana turuu baadhullee biyya kana keessa turuu baadhullee waggaa darbe waggaa lamaan har'aa sadarkaa namni reebamee loon malkaa kanarratti qalamanillee sadarkaa itti allaattiidhaaf laatametu jira. Humna poolisii mootummaa biyya kana bulchaa ture mootummaa TPLF IPRDFin kan jedhuun odeeffannoo qaba. Kun egaa uummata duratti ta'e waan ta'eef dubbii dharaatii miti yookaan immoo oo'isuufii miti. Haa ta'uutii baga wal agarreen isiniin jedha. Amma warra mana keessan teessanii sagantaa kana daawwattanis haa ta'u warra sitti argamtan warra namoggaatti argaman abbootii keenya akaakilee keenya warra amata dheeraadhaaf irreecha kana malkaa laga guddaa irratti malkaa teeta irratti sagantaa kana qopheessaa turanii fi irratti illee reebaman akkasumas immoo jaalli na cinaatti argamu kun nama waggaa 21 ol hidhameedha. Buskutees hundi keessanuu ni beektu aadaa naannoo kanaa walumaa galatti aadaa Tuulamaa qorachaa ture walumaa gala aadaa Oromoo jechuudha. Gabaabumatti mee irreechi kun maal fakkaataa akkamitti as ga'ee fuulduratti immoo maal ta'uu qaba kan jedhu kaafnee waliin mari'anna. Dura mee warra waan kana qopheesserraa haa eegallu immoo manguddoo irraa hin beeku na uffalchaadha. Manguddoo irraa yoo eegalle bareedadha waan aadaa naannoo kana turee fi fuulduratti maal ta'uu qaba kan jedhu gaggabaabsinee kaafnaa jechuudha. Isaan irraa eegallu. Mee maqaan keessan eenyu? Girmaa Hundeeti. Obbo Girma irreechi kun egaa silas gaafiif deebii keessatti kaafnee jirra. Fuulduratti maal ta'uu qaba gaa amma har'aatitti itti reebamaas itti dhiitamaas as gahamee jira. Fuulduratti maal ta'uu qaba? Fuuldurattis kana caalaa guddina isaa biyyi keenya guddachuu qabaa nus guddisuu qabnaa takkaattallee irreecha keenya kana sirriitti safaa kan jedhe amataan hoggaadhaan kabajnee raawwannee too guddisuu qabnan jedhaan. Naa galatoomadha. Egaa waan dabarsitan ni beektu waan darbe hundi keenya hin beekna amma immoo haa xiqqaatu haa guddatu ifti xiqqoo mul'ateera ifa mul'ate kana
sirriitti qabannee ijoollee keenyatti dabarsuudhaaf Oromoon maal godhuu qaba? Oromoon eebba finure xinnaan guddaadhaan eebban tureeti. Ammas immoo alamiin akkatti ijjiin walaaltee gammanne kun fiixan waa baasu jennee gammannee itti fufnee hamma jireenya keenya ilmoo teenyatti dabarsine alamiin kun alamiitti nu haa dabru jennee tulluutti malkaatti eebban dabarsineeti xumurra jennee yaada gooftaana. Naa galatoomadha. Waanuma wal fakkaatuun isin gaafadha. Egaa ilmata abbaatti dabarsaa, haadhatu intalatti dabarsaa, ilmatti dabarsaa asiin gaame wanni kuni fuuldurattoo maal ta'uu qaba? Fuulduratti wanni inni ta'uu qabu ani gini ergan dhaladhee waggaa 73 waggaa sanii qabeetti kan kabajamu malkaan kun hin kabajamaa. Oromoon immoo iyyuu waggaa wal ga'ee nama dhibameef waaqa kadhataa, kan maseeneef ilmoo kadhataa, kan hiyyoomeef haftii kadhataa. Xoorinanni biyya waggaa malkaa kanatti qallee xoorinanni biyya keenyatti faxxaramu dhibeen sa'aan jiru, dhibeen hoolaan jiru, dhibeen namaan jiru. Biyya quddusii ta'a biyyi kun sululta. Ammas waggaa ta'e immoo iyyuu da'amni keenya hizbiin keenya wanni nu marsee jiru kuni kana caalaa itti da'eetoo akka barachuu nusa murii kan nu kennu immoo iyyuu ijoollee teenya gorfachuu xilaata fi wadaaja keenya waliin layyaanee beekuu akka beelli nu bira hin geenye, akka dheebuun nu bira hin geenye, akka xiyyiitti nama keenya rukun. Namas immoo addaan hin foonu nuyi. Ati Uraagedha, ati Oromoodha, ati Sidaamaa jenneen namas addaan hin foonu. Nuyi namni namuma. Mee amma galaallee waa jiru kun wal fakkaanna malee nama bira fakkaanna. Maaliifi waan kan nama sagganame haa ta'u, biyyi keenya biyya qaddafamte haa ta'u, barataan nagaan haa ta'u, barsiisan nagaan haa ta'u, isinillee warri miidiyaadhaan waa hundaan nu takattaltanii ayyaana keenya nu akka bartanii bideena keenya naa guddisu. Mee waanuma wal fakkaatuun si gaafadha akkana naa bahi mee xiqqoo. Dursiitii maqaan keenya? Kan koo Nagaasaa Intaleeti. Obbo Nagaasaa Intalee irreecha kanarratti si argee dhiichisa fa'aa baasaa turtee akkasumas immoo uffata aadaa Oromootiin faayamtee jirtaa. Waggaa tokko dura kun ta'uu danda'a ture? Miti irreecha jechuun anaaf awwaayidha dhaloota kooti jechuudha. Maaliif warra gadaa kalaqes kana kalaqa jechuudha. Irreecha jechuun hortee saba Oromooti. Bara kanaan bulee Oromoon nagaan bule. Bara kanaan bulee nagaan qutatee calleeffatee gumbii guuttatee nyaatee bule. Baruma kanaan bulee farda isaa hareeratti amoolee dhaqee ittiin garmaamee nagaan bule. Bara kanaan bule diinallee ofirraa qolatee dachee isaa bal'ifatee nagaan bule jechuudha. Kuni kanarra dhufee miti jidduudhaan alagaan jidduu seentee karaa hundaan amantii keenyas duudhaa teenyas sirna gadaatillee qancarsanii karma hundaan nutti duulanii safuu keenyallee balleessanii maqaa keenya balleessanii har'a kunoo immoo galata qeerroo galannaa ga'u akkanatti akka salphaatti kan nu dhufas miti. Amma dhiiga qeerrooti. Qeerroon waa baay'ee nuuf buuse jechuudha. Waggaa lamaan baranaa jaarsi guddaan sitti salphatee horiin asitti qalabee warri lafa keenya saaman warri lafa keenya saamanii foon hoolaa nyaatan guyyaa guyyaadhaan handaraa facifatan quufa keessa darbanii Oromoo maal waaqa isaa waaqeffate jechuudhaan jaarsa guddaa ulee reebanii jaarti guddoo ulee reebanii asitti salphisanii ummata boochisanii kaanii deeman. Barri sun immoo baraan lakkaawwatee har'a warri ummata kana salphise sun akka hantuutaa boollatti nammitee ummata kana jalaa aduu guyyaa aduu kana jalaa dhokachaa jirti jechuudha. Maaliif ootte qeerroo jechuun lubbuu isaa kenne waan godhu dhabe waan as ilaaltu kun dachee teenya kun as ilaaltu kun irra addaan nu baasaniiru. Oromoo dhiya jiruu fi Oromoo baa jirutu addaan ba'e jechuudha. Dallaa nutti ijaaran kun kan agartu kana. Waa as ilaaltu kun waggaa 20 booda mana qotee bulaa malee manni alagaa asirra hin jiru. Ijoolleen as keessa jirtu aadaa gatte, duudhaa gatte, safuus gatte mana qurumbullaa tolti jechuudha. Namni kakaasu hin jiru. Kan deemtu akkasittuu amantii alagaatitti deemti. Gaaf kaani biruma argatte saniinuu xuwaan mana lama jira. Gaaf kaan xuwaa Gabreelii baatee galaa. Gaaf kaan immoo Ammaaramii baatee galaa.
qabeenyuma qabatan illee qusannoo godhanii suuqii tokko banatanii amma tokko waan daabboo nyaatan illee hin godhatan akka harkaa badu gaafa du'ani hawultiin birri 50,000 oltitti dhuma kana hundaa laal qisaasaama kana hundaa namni keenya akka iyyoomee as keechaa badu nu taasisaa jiru nu garuu amma carraa kanaaf fayyadamne mootummaan amma biyya bulchu kun rakkoo as keessa jiru kana akka nuu furuu hin jedha tokkoffaa amantii waaqeffannaa kun erga dhufe hundumatu isa jibba inni waaqa biyyaa kadhata addunyaa kanaa waaqa kadhata nama shanan beeka jedha namni shan haadha abbaadha obboleessa obboleettidha anaan nama shaniisin jedha addunyaa kanuma beeka addunyaa maraa waaqa kadhata warri nagaan barbaanne warri safuu oromoo hin beekne oromoon akka dursanitti aannan isaa dhugee foon isaa nyaatee fardaan garmaamee ilma isaa sooree daangaa isaa kabajatee biyya abbaa isaa kana deeffatee as keessa olaantummaa keessa nu walaa hir'ise jechuudhaan har'allee warroonni amantii gara garaa baatanii deeman kan lafa keenya nu saaman irratti amantii keenyallee dhagaadhaan darbachaa jiru. Bara darbe nama meeqatu dhaaname mana seenanii sababa amantii waaqeffannaa kanaan nama meeqatu katakkatame nama meeqatu caccabe abbaatti matu dhabee dargaggeessi dhiibbatee bakka kana gahe baga waaqni kanaan nu ga'e jira baga kanaan nu ga'e. Nagalatoomii obbo Nagaasaa Intalee guddiseen si galateeffadha maqaa daawwattoota televezyiinii ONN'n qophii gaaddisa dhugaaf akkasuma sagalee bilisummaa Oromootiin akkasuma asuma nuu turi mee maqaa kee nuu ibsiitii mee irreechi kun maalirraa ka'ee maalirra jira? Maqaan koo Tafareelee jedhaa jiraata ganda walee lubeeti. Irreessi kun umurii kiyyaan agarraan akkanumattan arge. Abbootii keenya dhiisitti akaakayyuu keenya irraa dhufee bakkana ga'e. Dhalataan ammaatis ta'ee dhalataan duraaniitis odii addaan hin kukkutin odii addaan hin citin sirna dargiitis ta'ee sirna kanas ta'ee akkan ija kiyyaan dhaladdee argetti odii guyyaa tokko addaan hin citin kabajaa dhufne. Garuuyyuu bara 2009 biitti boondiidhaan bulti gizee jedhame as gubbaatti horii qallee waan hundaa hojjenne akka seera aadaa Oromootitti malkaa keenya hoggaa kadhannu kana gochuu hin dandeessanii biitti kumaasti boondiidhaan bultii kana hojii hin dandeessu. Kumaandi poostiidhaan bultii kana hojjechuu hin dandeessanii kan jedhamu dhufanii asitti mazaaraa fi waan adda addaatiin nu reebanii saa gimmaasha qalle gimmaasha harkifannee mandaratti naannee daddargoon keenya fardaan akka aadaa Oromootti hanba'e asii reebabee caakkatti nammee mazaaraadhaan amma gaara sangootti nu annoodhanii tulluu reeba'uu nu dhoowwanii fudhannee itti dhiifnee an tulluu baanus dhiifnee gallee lafaa irree akka ganda kanaatitti na erganii warra kumaasti boondii san birarree naqe anuma tulluu sanirree baanee kabajanna jennaan nu eeyyamuu didanii wanti ta'es ta'ee wanni ga'es ga'ee ergasii akka hin tanitti baanee to'annoon san hunda salphanneet san hunda qallalleet biyya abbaa keenyaa biyya dhalanne irratti sabni Oromoo duris safuun bula malkaan bula tulluun bula malkaan tan bulu tulluun tan bulu san malkaa isaa akkan kabajanne tulluu isaa akkan kabajanne nu godhanii nu reeban. Kanaafuu galanni daddargoo Oromootii haa turu qeerroo Oromootis haa ta'u warra qabsaa'eefis jireenyaa kennu qabsoo isaaniitiif har'a kaanee kinoo bakka kanatti argamnee qabsoo isaan godhaniin bilisummaa arganne bakka kanatti waan kana raawwachuu dandeenye seeraan kabajachuu dandeenye gara fuulduraatiif annuu qabnu bakkeen kun bakkeen nu kabajamee seeraan bulchiisa magaalaatiif ergaa anan dabarsuu barbaadu iddoon kun nu kallalabee akkuma abbootiin keenya fidanii nutti sarakkabanii nus immoo fuunee dhaloota keenyatti akka sarakkamnu nu haa godhamuun jedhaa odii sirni sun dabruu baatee ijaarsi daganaa dhufe kuni kanas nawwaxee bakka amma ejjennu kana lukaan bakka ejjennu hin qabnu. Fakkeenyaaf magaala sulultaa keessatti malkaa ilmaan boruu han jedhamu hin jira. Bakkee manguddoonni dur itti irreeffattee sirna foollee tirree gizee foolleedhaa itti qalanii daraaraa tuqanii safuu walii kennan hin jiraa ture dur. Bakkee sun akkanumatti waaxameet magaala waaxameet bulchiifni gizee sanii hireet bakka itti ayyaana isaanii kabajatan irree dhaban. Ammaaf rabbitti haa tolu qeerroo Oromootiif warra qabsaa'eefis haa tolu bootan kun nuuf mijaa'eef jira. Bootan kun akka magaala sulultaatiif akka guutuu Oromiyaatti laalamaa akka magaala sulultaatti odii nu kabajamee nu daanga'ee seeran
akkuma finnee asiin geenya kanatti dhaloota boruutti akka dabru nu godhaniin jedha. Naa galatoomi guddisee si galateeffadha. Tole egaa buskuteen waan kanarrattis hojjechaa waan turtee fi dhumarra nu guduuf fitaa. Bahaaruttan darbaa gaa bahaaruu namoonni baay'een ni beeku qabsaadha. Waggaa dheeras hidhamteetta. Mee walumaa gala jireenya keetii fi waan har'a asitti argite kana nu ibsi. Ani waa'ee kiyyaa waa'ee maqaa kiyyaa ibsitaniiru gurbaan duratti ibseera. Kan asitti nu qabe waa'ee aadaa kana. Aadaan immoo icciitii qaba. Diinni yeroo biyya namarraa fudhachuu qabu yeroo saba tokko cabsee qabachuudhaa jedhu siistamii warra Awurooppaa calqabanii waan ajjeesee finneef wanta isa walitti hidhu wanna isa tokkoomsu san jalaa balleessa yaa akka inni faca'eef warroota maandisoota immoo sammuu uummataa kan walitti hidhu akka uummanni facaane walitti hidhanii eegan safuuf aadaadhaan amantiidhaan warra hidhanii sammuu akka amma neetwoorkiidhaan kana warra hojjettoota teelee akka hojjettoota teelee ammaa kana sammuu hawaasa tokko walitti hidhan abbootii amantiiti. Abbootii amantii san dhufnaan uummata naannoo kanaa yeroo nafxanyaan as weeraru abbootii amantii san jalaa dha'e. Jalaa dhoofnan callisee harkan kennine uummanni kun. Baay'izawee hooggantoonni akka seenarraa himamutti hooggantoonni naannoo kanaa nun awwaalinaa jedhaniin jedhan uummata kanaan. Yoo nu awwaaltanii nu irraaffattan baddaatti yoo hafne lafee keenya kana laalatti qabsooftanii jedhaniiti. Namoota ciccimoo ta'uusaa bakka kanatti abbaa fee ragaa bahuu danda'a. Icciitiin tokkummaa, icciitiin qaroominaa, icciitiin gootummaa eenyummaa ofii qabatanii taa'udha. Uummanni naannoo kanaa immoo as diina jala taa'ee funyaan diinaa jala taa'ee odoo salphatoo odoo arrabsanuu odoo itti bobbaanuu tan harka kennisiise warra jaldeetti gammoojjii baate kanaa miti qawwee Awurooppati tan harka kennisiise jechuudha malee uummata harka kennuu miti saniinuu hin teenye namicha barreessee Abuna Jaariyoos yeroo meeqa akka masaraa mootummaa asitti marse uummanni naannoo kana dubbisuu danda'ama. Oromoo taare kan jedhu namichi kibbaa tokko bawanni dheera jechuudha. Inna uummata ajaa'ibaa addunyaa irratti abbaa fee dhufee haa qoratu uummata warra jiwushoo ta'e malee uummanni eenyummaa isaa diina funyaan diinaa jala taa'ee tikfatu uummanni akkanaan jiru. Jajuufii miti sin keessa dhaladheedha. Jajuufii miti kun wanna abbaa fee ragaa bahu. Addunyaa kanarratti uummanni baay'izawee uummanni Oromoodha. Uummata seera uumamaa eegee beekee yuunivarsiitii kana dubbisee halkan ala jaajjee akka kitaabatitti dubbisee icciitii waaqaa beekee seera waaqarraa waraabbatee seerri uumamaa odoon dabin odoon cabin ittiin jiraachaa ture. Isa keessa uummanni kun funyaan diinaa jala taa'ee sirna gadaasaa odoon gatin. Finfinnee oola shaboo bitatee gala malee aadaa ormaa bitatee hin galu. Uummanni kun hanooloo Finfinneedhaa waa takka wanna diinarraa fudhatee galu hin qabu. Yoo mana amantii isaanas gaararratti ijaaraniif kanallee yeroo dhaqu wadaaja bulfatee mana isaatitti tan ofii fixatee ishii achi dhaqa. Ishiidha waan ishiin nu fayyadde afaan Amaariffaa tana waan itti maniif hin beeku kooma mataarraa fudhatee kana dhee bira darba malee. Hin tikfate. Eenyummaa ofii tikfate. Uummata galateeffamuu qabu kana waaqa birattis nama birattis. Ormi aadaa fi amantii ofii waan biraatiin jijjiirrate waan xixiqqishuudhaan uummata waan xiqqoodhaan waan guddaadhaan fooqin odoo ittiin miidhamin odoo ittiin miidhagin waan biliiliin nu biraatuun odoo ittiin miidhagin of ta'ee jiraate uummanni kun. Oromoo sammuu ilma namaatti ijaara malee fooqiin ijaaru as taa'eet ijoollee ofii sammuu ijoollee ofii ijaare sirna gadaatii fi aadaa fi amantii isaa keessatti. Kanaaf har'a wal geenya sitti. Silaa odoo facaanee gatanii isaan gatanii raatanii nus maal gochuu asitti walitti dhufna. Tan walitti nu fide aadaa keenya, amantii keenya. Bakka kanatti odoo isaan qabanii nu eeguu baatanii iddoo kana hin dhufnuyyuu sila. Ammas du'a isaaniititti daadhiin haa roobu asiin nu eeganii warra irraa fuudhee nu biraan ga'es
yaa galatoomanii addunyaa kana keessa andiinas mo'uu dandeenya aadaa kanaani beekaa kana waan biraatiin miti aadaa kanaani hidhannoon keenya isa niikuleeriin keenya aadaa kana beeka ijoollee sirbitus kana hawaasa keessaa fudhatteet ittiin hamilee uummataa kakaaftee ijoolleen keenya onnee horatanii sadarkaa kanarraan nu ga'an ammas guddinni keenyas diinagdeen keenyas qaroominni keenyas san ibsamuu danda'u aadaa kanaani beeka tokkummaan keenyas san deebi'u kanaani aadaan kun waan jiraate Bishooftuu irratti Oromoo walitti dhufe Malkaateet irratti walitti dhufe achirratti illee wareegame kaleessas itti wareegamaa ture tan uummanni kun ajaa'amni itti wareegame gatuun qabdasin waan xixiqqoodhaan jijjiiruun qabdan aadaa kana uummanni Veetinaam tan Ameerikaatti salphise niikuleer hidhateeti miti aadaa hidhatee miti uummanni Israa'el guyyaa ja'a keessatti tan arabatti mo'ate aadaa ofii hidhateeti meeshaa waraanatii miti handeebi'ee biyya san ijaarrate aadaa hidhannoo waan qabate waggaa 2,000 addunyaa kana keessa facaanis hawwalitti isaan deebisee tokkoomse aadaadha aadaa kanarratti sa'a 24 jechuu qabdan tokkummaa keenya eega nageenya keenya eega haqa akka sammuu madaalawaa qabaannu nu godha mee amma yeroo bataskaana dhaga'e gareedhaan warreeba namni Bishooftutti warreeba bakka irreessatti warreeba namni naamusa ittora hawaasatti seera ofii tume hawaasni hin cabsu kanaaf yoo achi dhaqellee hin cabsu walin lolu hin araarama wal loles waan xiqqoodhaan walitti bu'e kanaaf aadaa kanarratti du'uu qabdanii gurbaa kana immoo waggaa 17 irraa yeroo nani kaatana nan hidhamee jiru na biratti hidhame yeroo mara waa'ee aadaa kanaan tanani mana hidhaa keessatti reebamu waggaa 5-6 kaatana nan yeroo hidhamu akka tasaa na biratti hidhame waggaa 17 irraa jechuudha wal barre aadaa san waan ittiin taphanne wajjin taphanne san bakka rakkinaa sanitti hin irraaffanne har'a isallee qorachaa na eege ajaa'iban hin gaddan argee irraaffadheeyyu tasa bilbila walii namarraa fudhatee wanni jedhe isallee haga kana irratti du'ee waan ani fe'u san waan hawaasa kana boru ceesisuu danda'e ani achi keessatti ittiin gubachaa ture san dhaloonnis ittiin gubachaa ture kana har'a qorachaa waan isaa hubachaa na eeguu isaatii anallee na dubbisee hawaasa kanaan walla barsiisuu isaatii isas si fuulduratti galateeffadhaa fayyaa naa ta'a. Kabajamtoota hordoftoota mana keessan teessanii karaa televezyiinii ONN qophii gaaddisa dhugaa daawwachaa jirtan egaa Bahaaruun nama waggaa 20 ol hidhameedha. Buskuteen mee walumaa galatti qophii kana calqabarraa haga xumuraatitti wanti har'aasitti ta'e kun ka kanaan dura walumatti nuu qabii nuu gabaabsitii manguddoonnis dhaabbatanii jiru waan ta'eef wanta fuulduratti ta'uu qabus yoo jiraate dhaamsa nuu dabarsiiti haa xumurru. Baay'ee isaa manguddoonni dabarsanii waan jiraniif waan baay'eetti ni da'u. Wanni guddaan waan darbees waan dhufus waan hin babarreessaa ture jira. Qeerroo sulultaa baay'een isaanii nafaana jiru isaan waliin ta'e yeroo gabaabaatti uummata waan hin ga'uuf amma faasaan dheerachuu baga ittiin isin ga'een jedha dursee. Abbaatu waan ofii tiffata waan ta'eef waan keenyaa tiffannu keessaa'uu uummanni naannoo kanaa uummanni handhura tuulamaa handhurarra jirra. Muka tokko yoo jirmi isaa jige dameen isaa gatiin qabu. Yoo nuyi jigne warri Harargee jiru warri Wallagga dhiyaa jiru gatiin qaban maaliif madda isaaniiti nuyi jirma isaaniiti waan ta'aniif. Kanaaf aadaa keenya jabaannee to'aatiif kennu dhaloonni har'aa immoo itti gaafatamummaa guddaa ofirraa qabna. Itti gaafatamummaa kana waloodha naa baanuun jedha. Ammas irra deebi'ee baga itti isin ga'een jedha galatooma. Egaa manguddoonnis sillachuu guddaanaa galatoomadha. Warras teessanii sagantaa kana hordoftanis akkasuma mana keessan teessanii warri sagantaa ayyaana irreechaa malkaa laga guddaa yookaan teetee asii tamsa'aa jiru kana daawwachaa jirtanis nu galatoomadha. Galatooma iddoo keessanitti nu deebi'a. Qeerroo tuulamaa jirtu qarreen tuulamaa jirtu
ilmaan Oromoo hundinuu jirtu baga jiraattan har'aan tana isin keessatti argamuu kiyyaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Isin keessatti argamuun kiyya yeroo lammadaati. Baatii 4 dura moo 5 dura simannaa nu gootan irratti argameen ture. Hedduu sin galatoomfadha. Har'aan tana sababaan itti argamneef waa lama qofa. Tokko kumaandi poostiin barreen gaddaa irreecha kana akka hin kabajne isin dhoorkee har'aan tana Maqaleetti hiriira bahuutti jira. Kanaaf gammachuu guddaan isin sabni Oromoo waan itti amantan, waan feetan, aadaa keessan, seenaa keessan akka kabajdaniif san bira dabrees abbaa biyyummaa akka goonfattaniif addi bilisummaa Oromoo bosona keessatti roga Oromiyaa hunda keessatti wareegama guddaa kan baase ganna 40 waan ta'eef baga gammaddan har'aan tana isiniin jedha. Gammachuun kun gammachuu ta'uu kan danda'u tuulamni waggaa 450 dallaa Oromoo ta'ee Habashoota wajjin wal mormaa bahe maayirratti olaantummaa qawweetiin yeroo inni cabu Oromoo hundinuu cabe. Gootummaan naannoo kanatti mul'ate seenaa guddaa ganaa dhaloonni dhufu barreessuuf jiraatu seenaan dhokate kan dirree bahu ajjeechaa fi shanyi duguuggaan Finfinnee irratti raawwate saba kanarratti tuulamni baqatee kaan buseen fixxee kaan bineensi nyaatee biyyoota Oromoo hunda keessa faca'ee akka jiru hundi keessanuu ni hubattu. Finfinneen handhuura tuulamaati. Har'a garuu handhuura eenyuti? Handhuura eenyuti? Kan Oromooti. Garuu jawween garaa keenya keessa jira. Jawwee kana dheebossinee, beelessinee, waltaanee of keessaa yoo baasuu hin dandeenye tuulamni laftisaa har'aan tana hagam akka irraa fudhatame hundi keessanuu ni beektu jechuudha. Kanaaf malli tokkichaan wal taatanii, wal gargaartanii, wal kabdanii, wal jaalattanii lafa tuulamaa alagaadhaaf hin gurgurina. Lafa tuulamaa wal gargaaratii ofii keessaniif walii qooda irratti hojjedha. Misooma alagaan mana ijaaruu qofaan fidu misooma hin jedhamu. Fooqii ijaaruun misoomaa miti. Qotuun misooma. Garuu qonnaan bulaan keenya tuffatamee suusii addaatiin dhugaatiin waan fedheenuu qabamee lafasaa yeroo gurgurutti qeerroo fi qarreen Oromoo ittiin dhiisinaa gorsa. Kanaaf waan guddaan ani dhaammachuu barbaadu kana. Politikaan yoo diinagdeen qabaanne, politikaan yoo dimogiraafiin qabaanne politikaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf qubsumni alagaa jibbinaa miti garuu keenya qabanne isaan kasaanii qabatanii keessan sinii wajjin qooddanna kan jedhu kun sirrii akka hin taane jaarraa 151f sabni kun dhiiga isaa dhangalaasaa as ga'e. Har'aan tana guduunfuu qabna. Qarrifoon TPLF caccabullee ilkaan isaanii akkuma jirutti jira. Kanaaf mootummaan uummata Oromoo sagaleedhaan akka utubamu gochuu irratti addi bilisummaa Oromoo kan biyya seene kan qabsoo godhu kanaaf yoo kan hin taane garuu abbaa biyyummaa isaa uummanni Oromoo irree isaatiin akka goonfatu hubatamaadha. Jijjiiramni amma jiru kun duubatti akka hin deebine qeerroon tasgabbaa'ee mariidhaan tokkummaadhaan fuulduratti akka tarkaanfatu godhu irratti qooda keessan akka baatan. Abbootii kabajuu, haadholii kabajuu, aadaa dhiichisuu qofaa miti. Hangafa kabajuu kun isinirraa eeggamaa jechuudha. Wal gorsuun isinirraa eeggama.
dadhabaa keenya gargaaruun isinirraa eegama. Dubartoota keenya gargaaruun akka hamaatti diinni akka ittiin taphanne godhuun isinirraa eegama. Ani kanuman jedhaa jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromootiif galatooma. Gatii maatii cimaaf wal jaallatu maatii kana diiguuf Doktera Maraatuu Ifaayi abbaaf ijoolleen afran maatii kana diigumsarraa baraaruuf dhama'u eenyutu injifata laata taatee kofalchiisoon kan guutame fiilmii afaan Oromoo guddisuuf bifa ajaa'ibsiisaan kan dhiyaate
gatii maatii. Artistoota beekamoof haaraan kan irratti hirmaatan. Produkshinii fiilmiin hungitaniin kan qophaa'ee dhiyaate. Mudda 21 irraa eegalee magaala Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa hunda keessatti ni agarsiifama. Gatii maatii.